Abboota firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 1 irraa kaasee akkas jedha maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa. Gaaf tokko Simsoon gara mandara Ga'aazaa dhaqe. Dubartii ejjituu tokko argee gara isheetti ol gale. Warri Ga'aazaas Simsoon mandara kana dhufeeraa jechuu dhaga'anii itti marsanii halkan guutuu karaa karra mandarichaa ribanii isa eeggachaa bulan. Isaan yommuu lafti bari'u isa hin ajjeefna jedhanii halkan guutuu homaa hin dubbanne asiif achis hin sogoksine. Simsoon garuu amma halkan walakkaatti rafee kana booddee ka'ee michichila karra mandarichaa lamaan qabee cufaa isaatiif danqaraa isaa wajjin buqqisee gatiittii isaarra kaa'atee rokkee tulluusa fuullee Kebroon jirutti ol hin baase. Ergasii booddee Simsoon dubartittii Daliilaa jedhamtu dachaa Sooree keessa jiraattu tokko hin jaallate. Gurguddoonni Filisxeemotaa warri humnaan mo'an gara dubartittii dhaqanii Simsoon humna guddaa kana eessaa akka argatu nus maal goonee akka humna isa caallu attamtis dhiinee akka gad isa qabnu sossobii isarraa bari. Nus tokkoon keenya meetii 1,100 tokko mamaa malee siif hin kenninaa jedhan. Daliilaa yommuu Simsooniin humna guddaa qabdu kana eessaa akka argattu attamtiin hidhanii gad si qabuun akka danda'amu adaraa anatti miyyette. Simsoon deebisee fi riphuu haaraa isa hin gogin jiru torban yoo na hidhan nan dadhabaa akkuma nama kan biraas nan ta'aa jedhe. Yommus gurguddoonni Filisxeemotaa riphuu haaraa hin gogin jiru 7 isheetti fidan. Isheen immoo itti namicha hiite. Yeroo sana namoonni kutaa mana ishee gar tokko keessa ribanii hin eeggatu turan. Isheenis yaa Simsoon Filisxeemonni sitti dhufan jette. Inni immoo akkuma fo'aa jirbii yeroo ibiddatti dhiyaatu gargar yaa'utti riphuu sana in kukkute. Humna isaa isa keessaa humna isaa isa akka dhufu garuu ammallee hin beekne jedhaatti fufaa boodarratti fufaa dubbisaa deemne jechuudha. Mata duree akkas jedhu irrattan dubbadhaa yeroo malee hin duutu dubbadha. Nama simbira jiru harkaan qabaatii yeroo malee hin duutu siin jedha Waaqayyoodhaani. Ergaadha galgala kana Waaqayyo yeroo malee hin duutu siin jedhaa jedhaani. Galgala kana maqaa gooftaa Yesuusiin kan yeroo malee si awwaaluu barbaadu harka Waaqayyoo sirraa qabamu. Mul'ata kee, abjuu kee, tajaajila kee, ergaa kee, kaayyoof karoora kee awwaaluu kan barbaadu humna du'ee du'aa ka'uu Yesuusiin sirraa kan du'e haa ta'u. Asitti akkas jedha. Haadhaaf abbaan Saamsoon yookaan afaan Amaariffaan Saamsoon jedha, afaan Oromiffaan Simsoon jedha tokkuma garuu magichi. Abdoota turan anaan ilaalaa siddeera ilaala. Abdoota turan lachuun isaanii utuu dhalan godhatin turan. Guyyaa tokko ergamaa Waaqayyoo dubartittii bakkeetti argeetu ati abduudha dhalan qabdu garuu kana booda dhala argattaa jedheen. Ati abduudha dhalan qabdu garuu kana booda dhala argattaa jedhe. Isa booda isheen jecha ergamaa irraa dhageessa sanaan baay'ee naate waan ta'eef akkas jedhettaan see mucaan sirraa dhalatu immoo jedha. Gaafa dhala daadhii wayinii kan nama macheessu dhugaatii xuraa'aa nyaata xuraa'aas nyaata waan namatti hin tolle jechuusaa isa kanas hin nyaatin. Inni immoo gaafa dhalatu irraa kaasee kan Waaqayyoodhaaf adda bahe hin ta'a. Waaqayyo dhaloota warra kan saatii irraa waa tokko duwwaa barbaada. Waa tokko barbaada Waaqayyo. Warra dhiiga isaatiin biteerraa warra kan isaa godhateerraa Waaqayyo yuunikii godhe yookaan jala muree Waaqayyo waan barbaadu tokko isinitti immoo Waaqayyo jecha qulqullummaa jedhu booldi godhe Waaqayyo gooftaan baay'ee akka inni damqu yookaan immoo በደንብ እንዲገለጥ በደንብ እንዲታይ የሚፈልገው ቅድስና የሚል ሕይወት ነው። yookaan immoo jireenya qulqullummaa kan jedhu baay'ee boggere kan mul'atu barbaada Waaqayyo. Kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis warra maqaa Waaqayyoo isa jiraataa waammatan qulqulluu dhiiga walichaatinis kan bitaman Waaqayyoon jireenya isaanii irratti warroota moosisan jiraachuudhaaf yeroo hundumaa warroota murteeffatan inni isaanii wajjin jiru Waaqayyo akka ta'e warroonni adda baafatan
eenyuudha wajjin eenyuudhaaf akka of kennan warroota beekaniif adda ba'uu jechuun mallattoon isaa maal akka ta'e warroota adda baasanii beekanii waaqayyo waan guddaa tokko isaanirraa barbaada qulqullummaa waan jedhu qulqullummaa jechuun immoo qulqullummaa jechi jedhu baay'ee iddoo guddaa kan qabu jecha afaan warra Ibruutiin qaadosh jedhamu jechuudha qaadosh jecha jedhu jechuudha qaadosh jechuun immoo hiika gurguddaa sadii of keessaa qaba tokko adda ba'uu jecha of keessaa qaba nama simbira jirra kan qabaati waaqayyoodhaaf adda ba'eedhaani irra deebi'aati dubbadhaa waaqayyoof adda ba'ee jiraadhu jedhaani geeffadhaa inni guddaan isaa tokkichi baadhaa adda ba'uudha qaadosh jechuudha afaan Ibruutiin qulqullummaa isa jedhu gaafa hiiku qaadosh jedhee hiika qaadosh jechuun immoo adda ba'uu waan jedhu of keessaa qaba adda ba'uu jechuun immoo afaan biraatiin gaafa dubbatamu macaafuma abboota firdii kana keessatti immoo jecha naasiraawwi jedhu immoo bakka buusan immoo naasiraawwi kan jedhus bakka karaa biraatiin adda ba'uu waan jedhu of keessaa qaba Simsoonin waaqayyo yeroo jalqabaatiin maal jedheeni adda naafdha kuni dhaloota isaarraa jalqabee nama anaaf adda ba'uudha jedhee adda baafatee mallattoo irra kaa'ate waaqayyo galgala kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkasiif ta'utti osoo hin taane akka ofii isaatiif ta'utti akka ofii jaallatutti waaqayyo adda si haa baafatu harka keessa mirgaa ol kaasaa waaqayyoof adda ba'een jiraadha adda ba'uu yookaan ናዝራዊ ወይም ለእግዚአብሔር መለየት ማለት ነው ናዝራዊ ማለት ለእግዚአብሔር የተለየ ማለት ነው waaqayyoodhaaf kan adda ba'ee jechuudha naaziraawwi waaqayyoodhaaf kan adda ba'eedha waan ta'eef waan gurguddaa sadiitu naaziraawwi irraa eegama nama waaqayyoodhaaf adda ba'e irraa waan gurguddaa sadiitu eegama akkuma macaafa abboota firdii asirratti boqonnaa 13 lakkoofsa tokko irraa kaasanii gaafa dubbistanii kan waaqayyoodhaaf adda ba'eedha maal akka gochuun kan ta'uuf wanti sadii kaa'a tokkoffaa maal jedhe beektoo namni naaziraawwi waaqayyoodhaaf adda ba'e rifeensa mataa isaa guddisa naaziraawwi waaqayyoodhaaf adda ba'e rifeensa mataa isaatiin guddisa lammaffaan naaziraawwi waaqayyoodhaaf adda ba'e rifeensa mataa isaarra aadduu yookaan millaacii yookaan qarabaan hin ga'u hin addatu kuni Principali waaqayyo gooftaan kenneefidha Simsooniidhaaf jechuudha rifeensa mataa isaatti guddifachuu akka qabu akkana addanna jechuudha kan biraamoo millaacina kan geerran geenye jechuudha sadaffaan immoo gara reeffaatti akka hin dhiyaanne ajaja waaqayyooti wada reessaa hundaa iqarbu kana hundumaa Saamsoon furshii godhe hunda isaanii isa jalqabaayi akkuma maddoo gajjallaatti dubbisaa turre sana isa waaqayyoo jedhe sana maal godhe ulaagaa waaqayyoo hin guunne Ingunde ulaagaa waaqayyo maaliif sadan kana yoo jireenya isaa irratti hojjenne sadan kana hojjenne rifeensa mataa isaatti maal godhe aachiseera isa guddachuu qabu aachiseera lammaffaan immoo gara wanta du'aa hin dhiyaatu naaziraawwiin kan waaqayyoodhaaf adda ba'e du'aa wajjin miti hidhannoon isaa isa jireenya qabu wajjin malee isa du'aa wajjin miti inni waaqayyoodhaaf adda ba'e waaqayyoon isa jireenya qabuudha wajjin malee isa du'aadha wajjin akka waliin tuttunne kareesaa gaara እንዳይነካ akka የእግዚአብሔር ሐሳብ ነበር waaqayyo fageenya irratti isa eegaa jira inni garuu hollaadha siquu dadhabeeti naannoo akkas godhe guyyaa tokko gara taamnaanitti gadi boqonnaa 14 irratti gara taamnaanitti gadi immoo dubartii biraa jaallate namichi gaafuma ka'uyyuu jaalallarraa jalqabe waaqayyo humna isa guddaa keessa kaa'eera humna darbee deemuu danda'u keessa kaa'e waaqayyo humna waan dinqii gurguddaa gochuu danda'u keessa kaa'e waaqayyo inni garuu ergaa dhaga'ee bulee mandara dubartiitti argame maalootti naayime nama si bira jiru maqaa Yesuusiin bayachi keessaadhaani maal gootaachiidhaani gaafuma jalqabu gaafa buleessa taamnaanitti gadi bu'eeti intala tokko hin jaalladhe abbayyee farmeetti mete dhufe abbayyee farmeen isaa immoo keessa jedhani maanoo fi haati saachuudhaan ishee maqaan ishee hin beekamu maqaan ishee hin beekamu maanuwaa jedhaman immoo maanuwaa saboota akkasii yaa mucaa koo jedhani ati silaa jedhan biyya abbaa kee keessatu akka barbaadde filattee fuudhuutuu dandeessu filannoo danuun fuula kee dura darbeetu jiru biyya abbaa kee keessaa dhiistee mandara warra nannan qabatanii jechuudha Filisxeem jechuun warra nannan qaban jechuudha Filisxeem keessaa jaallate maqaa gooftaa Yesuus safara warra nannan qabatanii waaqayyo galgala kana si haa baasu
Arga keessa mirgaa ol kaasaa maqaa Yesuusiin ba'uunaaf ta'eera. Argitaniitu safara warran qabatanii aqeetu maal godhe beektaa isa guddaa baatee jira. Yaada Waaqayyoo isa qulqulluu, akeeka Waaqayyoo isa qulqulluu, karoora Waaqayyoo isa qulqulluu, humna Waaqayyoo isa dinqii ta'e of keessaa qaba. Garuu iddoo isaaf hin malle dhaabbatee jira. Garuu iddootti waamamne jira. Ammas taanaan hidhannoonni wajjin gochaa jiru kuni warra kakuu qaban miti abbee, warra kakuu qaban warra ari'atanidha isaan. Warra Waaqayyoon jaallatan miti, warra Waaqayyoon jaallatan iyyuu warra ari'atan isaan. Ammammaatti iyyuu hojjechaa jira. Ammammaatti iyyuu wangeelaaf gufuu guddaa ta'ee jira. Yaada Waaqayyoo isa dinqii sana qabateeti lafa isaaf hin malle dhaabbate. Lafa isaaf hin malle dhaabbate. Waaqayyo gooftaa macaa galgala kana lafa siif hin malle keessaa si haa baafatu. Maal gootaadha silaa'oo mana abbaa kee keessa, biyya abbaa kee keessa, qomoo abbaa kee keessa waan si barbaachisu hundumaa argachuu hin dandeessa. Maal gootaannaan bakka jaalala shanan qabame achumatti na fayyade. Waaqayyo immoo beekaadha mitiidhe jala dabarse. Maqaa gooftaa Yesuusin seebbisu galgala kana kan siif hin malle si jalaa dabarsu. Waaqayyo kan siif hin malle si jalaa dabarsu. Kan karaa si dhaabu si jalaa dabarsu. Kan mul'ata si gachisiisu si jalaa dabarsu. Kan iddoon taanetti si ajjeesu si jalaa dabarsu. Kan kaayyoo kee si harkaa buusu si jalaa dabarsu. Meeqa baate itti maa nama sin bira jiru kan si miidhu sitti hin qabin jedhaani. Kan siif miidhamu sitti haa qabu jedhaani. Haleluuyaa. Argitaniitu Waaqayyo jalqabee maal godhata mallattoo irra kaawwate. Mee mallattoo dhiiga holichaa adda keessan irraa kan qabdan guyyaa gaafa amantan irraa kaasanii dhiigaan kan qabamtan. Adda koorra dhiiga holichaa jira. Mee mallattoo dhiiga holichaa irraa kan qabdan harka keessa walitti buusaa gooftaa galateeffadha. Waaqayyo guyyaa bakan isaa godhatee fo'ateeti. Inni kun anaaf kan adda bayeedha. Eenyuudhaaf jedhee ofii isaati adda baafata. Waaqayyo gaafa adda baafata. Waaqayyo haala mijanne keessatti gaaf si leenjisu ormaaf akka taatu miti isaaf akka taatuuf. Kun akeeka Waaqayyooti. Eenyu tokkollee kan isaa godhatee akka barbaadu akka hojjechiifatu akka barbaade akka godhu yaada Waaqayyo isa qulqulluus miti. Gaafuma gara gooftaa dhufne kan gooftaa taane nuyi. Waaqayyo qixxee hin qabu, nama qixxee qaba lafa. Waaqayyo moo qixxee iyyuu hin qabu. Gaafa nu bitate guutummaa amatti nu bitate. Macaafni qulqulluunis immoo nuti lafa Waaqayyooti jedha. Wayima እግዚአብሔር እርሻ ናችሁ jedha. Kan biraas irratti karoora isaa akka raawwatu ፈቃደ ወቃን ፈዳ Waaqayyo miti. ማንም የራሱን አጀንዳ በህይወታችን ላይ ዳውንሎድ እንዲያደርግ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ሰው የሚኖረው በተጠራበት አቅጣጫ ነው። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ በግድ የራሱ ባሪያ ሊያደርግ የሚፈልግ በጎረቤት አለ። በሚንወልባቸው በሚነድባቸው በሚንቆምባቸው በሁሉ የራሱ ባሪያ ሊያደርግ የሚፈልግ አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ለዚህ አጀንዳ አልጠራንም። የራሱና ለራሱ ብቻ ብለን እንድንኖር እግዚአብሔር ጠርቶናል። አከከም ብራ ፈከታት Waaqayyo ስዋምነ አትከ Waaqayyo ድዋዳ አርጋ ከሰም ምርጋው ካሳ ዶንታነት ዶዬ ነፍወዳ ናሉ በዳ ዶንታነት ኩፌ ነፍወዳ Waaqayyo ዋሚቸና ዋሜዳ ዋሚቸ ጅሬኛት ሄዳ ዋሚቸ ትፉፊንሰ ቀቡዳ ሄዳ ዋሚቸ ዋለፍ ከሳን ቀምነዳ ሄዳ ታምናልት ገዲቡኤ ዋንታነ ከሰሰ ናኒ Waaqayyo ዋ ጎጎዴ ሚንዜ ፋቀረተ ነምች ዋኑን ባላወቴ ሁኑማን አቀዋን ጠይፍ አይሳ ቦደ ጀረተ ነከስ ጎተ ጋፍነት ቆጥሩ ሚንዜ መሳተሩም ሲስቴዲ ጀላ ገደገልተ በቁና ኩዳ ፍረት አይሳ ቦደ በቁና ኩዳ ሸረተ ፊ ማርጎ ቤታይ ኢጃባ ፈተ ጀሮታ ከስ ጎደን ሰላ ማርጎ ቤታይ ጄደደን ኢበሰዲ አካማ ቀበ ፊደ ነምች ኩን ማሊ ቤታ ጋፉ መጀር ቀበ Waaqayyo ከንሳ ጎደ ሰዋሙ ሁምነ ዱካ ከነ ደደባን ዱሬም namni Waaqayyo yeroo hundumaa jabaadha. Nama simbira jiru qabaati namni Waaqayyo jabaadha malee laafaa miteedhaani. Namni Waaqayyo nama danda'udha malee nama kufuu miteedhaani. Laafii baadha. Humna guddaa keessa kaa'e Waaqayyo. Humna kanaan akka barbaade gochuu danda'a. Aqee baal godhe ta'e jeedala hidhee tooftaa immoo kenneeraaf ogummaa duukaa dibata duukaa isa keessa kaa'e. humna sana duukaa Waaqayyo maal godhe ta'e dibata isaa duukaa maal godhe humna kenneef.
Gaafa waa tokkotti Waaqayyo kan isaa nama dabaafatu hir'uu godhee hin kennu Waaqayyo. Guutuu godhee bobbaasa. Akka ni danda'u godhee baasa Waaqayyo. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Asii baanee masfaaltii sanaa deemnee akka dhaabannu fedha Waaqayyo miti. Darbaa jennaan darbuudha jechuudha. Sababa sanaati maasii isaanii qamadii isaanii waan jiru hundumaa gubee jalaa balleesse. Muka wayinii isaanii hundumaa gubdee balleessite jeedalli sun. Jeedala hundumaa caakkaa sana midhaan isaanii hundumaa gubee balleessinaani. Amma immoo jaratti warri Filisxeemotaa kaasee maal goote mana warraa maanni sababni kun ta'eefi jennaani abbiyyuu Saamsoon jechuudha. Intala isaa intalanni jaallate dabarsanii kan biraatti waan heerumsiisaniif Saamsoonii isa Naaziraawwii sanatu akkas godheedhan saboonni dhaqanii jaratti ajjeefnaani. Inni immoo maal godhe beektaa? Jaratti ajjeesse. Naani kana dhagee harree mangaagaa harree tokko namoota kumaata danuutti lakkaan ajjeesse inni. Ajjeesuun balleessuun Saamsoonii Naaziraawwiidhaan isin jedhee dhaggeeffadhaa. Naaziraawwii jechuun immoo kan Waaqayyo fadda ba'ee jenneerra. Kan Waaqayyo fadda ba'ee jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti Naaziraawwii lamatu adda ba'ee maqaan isaanii dhahamee jira. Tokko isaa lammaffaa Yesuusi. Maatiyus boqonnaa 2:3 irratti gaafa ilaaltan jechuudha. Inni kun Israa'eliin harka warra Filisxeem keessaa bilisa baasuuf kan adda ba'edha. Yesuus immoo namoota Si'ool keessaa, mootummaa dukkanaa keessaa, humna du'aa keessaa, humna cubbuu keessaa baasuuf kan adda ba'edha. Kanaaf Naaziraawwinnatiin isaanii yookaan immoo Naaziraawwummaan isaanii kaayyoo garaa garaati. Naaziraawwii namni jedhu nama Waaqayyo fadda ba'u sitti dhaggeeffadhaa. Inni tokko Naaziraawwii tokko yeroodhaaf isaanis waan lama jira. Yeroodhaafidha kan Waaqayyo fadda ba'u. Yeroodhaaf jechuun maal jechuudha beektaa? Amma lubbuudhaan biyya lafaarra jiraatu duwwaadhaaf Waaqayyoodhaaf nama adda ba'e jedhamee beekama. Lagizaawwii no. Naaziraawwiin tokko inni kan biraa immoo Gooftaa Yesuusin hin jedhe. Inni immoo Naaziraawwinnatiin isaa bara baraan kan daangaa hin qabne jechuudha. Yesuusiif galannaa ta'u. Nama sin bira jiru naqaa godhaati Waaqayyo ofii isaatiif adda si baafateera dhaani. Ati kan Waaqayyo duwwaadha jedhaani. Kan ofii keetiyyuu miti jedhaani. በጸጋ በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደለም ይላል መጽሐፍ። ኑም ቶፊን ኬኛ ዩካን ኬኛ ሚቲ አርገ ከሰ መርጓር ካሳ አኑ ካን ኮሚቴ ዳ አኑ ካን ሳት ሄዳ እኑ ካን ኮቴ ዳ በረበረ ሰጅራችሁ ደንደው ሰው ሁንዱ ማጎቹ ደንደውቱ ውያቶ ባልጎ የጣበቁና ኩዳፉ ዱበተስ እንደም ሰለገ ይፈዳ በቆና ኩዳ ሰዲ ለኮፍ ሰዲ ጀሚ ሻንረቲ አፉሪ Waaqayyo ለቀ ሳምሶኒን ከና ደቻኤስ ታው ገረሰቲ ማልጎ ሂሶቾሳ ቱሬ ኢዶመ ሶቼት ሞዴ ቢያዋለሚ ለፈት ጡቀምተት ነው ዋለሚ ለፈት ዲመምተት እንዱይኒ ለፈት ቢፈምተት ነፊኒ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ Waaqayyo ዳንጋ ከያበልሱ ለፈት አፉሪ Waaqayyo ሰሶቾት ማልጎ ዳ አዋለ ሳቴ ነምቺ ለፈት አፉሪ Waaqayyo ጡቀቲ አችታ ዋለሚ አጋቲሞ ኩዳጃ በቆና ኩዳጃ ለኮፍሰ ሰዱማረሙ ድብሳ አችትሞ ዋለሚ አመረረ ደቢያት ይጀዳኒ እዶት ተቀምተት ነው ዋለሚ እንጀዳኒ Waaqayyo karaa dheeraa si kaayeeraadhaan. Saboon maal jedhe achitti dhaqee iddoo tuqame isaatti deebi'ee awwaalame. Akkamitti irree isaa bira ga'ee boqonnaa 14tti dubartittii ilaallachuu gaafa dhaqan karaa dubartittii ilaallachuu gaafa dhaqan leenca tokko humnaan itti dhufee innaan abbaa faatisaa wajjin deemaa jiru inni garuu akkas deebi'ee utuu isaan hin argin leencatti godhee leenca saafela dhasee leenca isaa jechuun baay'ee cimaadha baay'ee jabaadha. Akkuma namaatti akkuma anteneetti akkuma nama reetti babbaqaqsuutti leenca babbaqaseeti dhiisee deeme. Indeeme abbaa faadhatti nimne dhaqanii lafa dhaqaniitu achi booda immoo gaafa deebi'anii gaafa yeroo biraa immoo deebi'anii gaafa dhufanii du'aa isaa argeeti leenci sun akkam ta'ee laatamee nan gadda jeese qoe dhaqeen ilaalaa jedhee gaafa cheqee ilaalu leencichi garaan isaa keessee kanniisa turraayiyya kanni warraa dhuti ilaalee itti as gaafa ilaalu damma keessa jira du'aatti nyaatin jedhameera amma seericha diige dhaqee du'aa keessaa damma nyaata isa kanaan dhaqee immoo ibboo ibbifate naachi keessaa fuudhee maal godhee hin nyaata dhaqee keessaa fuudhee dammicha nyaateetu maal godhee haadhaaf abbaa isaatiifis kenne gara reeffaatti garuu nyaati jedhameera reeffa bira naqin jedhameera rifeensa mataa kee naadin jedhameera dhageessanii mataa isaa maal aguddisuu kan akka guddisutti himameera
seerratan kana sadansaayuu hin diige Saamsoon erga diige booda isa dhaqe gara sana dhaqee gad dhufee booda immoo ammas boqonnaa kuna lakkoofsa tokkorraa kaasee maal jedha gaaf Saamsoon gara mandara Gaasaa dhaqe achitti immoo deemee maal godhe dubartii ejjitu tokko biratti immoo dhaqee argame iddoo kanattis warra Gaasaa Saamsoon mandara sana dhufeeraa jechuu dhagaanii itti marsanii halkan guutuu karaa karra mandarichaa dhibanii eeggachaa bulan Saamsoon garuu halkan walakkaatti rafeetu halkan walakkaa kee maal godheedha mandara balbalichaa cufaasaa wajjin akkuma jirutti fuudhee dhaqee gaara roggee gaara tokko tolu baasee gate utuu asiin eeganii Waaqayyo asiin si ameleksu harka keessa mirgaa ol kaasaa Waaqayyo jala na dabarseedha. Kanaaf isa sana Waaqayyo sisteemaan yookaan tooftaadhaan jalaa baase Waaqayyo akkasuma ta'etu jiruuti maal godhe ammas dubartii Daliilaa jettu wajjin walitti dhufe ammas meeqaffaa sadaffaa dubartii Daliilaa namni tokko wajjin walitti dhufe ammas namni kun nama akkamiiti laata nama utuu inni garaa haadha isaa keessaan bahee Waaqayyo ofiisaaf adda baafate namni kun abeet deemsa Waaqayyootti hin tolle hin deemin lafa Waaqayyo hin jirretti immoo dhaabbattee hin argamin lafa Waaqayyo sin keenya sin taa'in waan Waaqayyo irraan dhageenya sin raawwatin Daliilaa bira dhaqe Filisxeemonni hin gaadu faana miilla isaatii gaadu turan bakka inni dhaqu hundumaarratti ijaa baafachuudhaaf libbaqqaluuti shifaan allaguuti nebbare akkas jettee gaafa qabate ergasii booddee Simsoon dubartittii Daliilaa jedhamtu dachaa soore keessa jirtutti maal jedhe isheen immoo jaallate dhammas gurguddoonni Filisxeemotaa warri humnaan mo'an gara dubartittii dhaqanii Simsoon humna guddaa kanaa eessaa akka argate nu maal goone akka humna isa caallu attamitti siinee gadis akka qabnu sossobii isarraa bari jedhan nus tokkoon keenya meetii 100 tokkuma ammaa malee siif hin laannaa jedhan akkamittiin akka dadhabu akkamittiin akka humna dhabu akkamittiin akka nama taraa wayii ta'u akkamittiin akka gaddeebi'u iccitii isaa biraa bari garuu humni guddaan tokko keessa jira eessa akka ta'e garuu nuuf hin galle jedhan eenyu akkamittiin qabachuu akka dandeenyu waan barbaanne yaada garaa keenyaa akkatti raawwachuu dandeenyu fi qabeenyaa barbaachisaa ta'e siif laanna garuu iccitii isaa bira nuu ga'eedhaan የእግዚአብሔር ፍቃድ የጠላትን ኃይል ምንጭ ማወቅ ነበር ለሱ ከስጎቹ ቀበተ Waaqayyo burqaa yaada seexanaa maal akka ta'e adda baasanii beekuu ture namni tu akkamittiin dadhabdaa akkamittiin nama taraa wayii taataa እንዴት ነው ተራ የምትሆነው ምን ስትሆነው የምትደክመው ምን ስትሆነው ኖርማል የምትሆነው እየተባለ ጫወታ ይጫወታል ጅሬኛ ሔዋኒ ፊ ጅሬኛ ሳምሶንቱ ባይነ ራጀፈችስ ዶ ከነቲ በከመለት ያደንታል ዱበተኒ ያደ Waaqayyo keessa warro baasan jechuudha eenyu wajjin akka dubbatan adda baasanii namoota hin beekne natti fakkaatu yeroo nu kiriga ሔዋንስ keessummaa haaraa simatteetu haasaa wajjin jalqabde gaafa haasoftu iccitii Waaqayyo isaan keessa kaayee baastee dubbiste nama simbira jiru qabaati iccitii si keessa jiru diinatti nibsin jedhaani dabarsitee laatiin jedhaani dhoksaa Waaqayyo si keessa kaayee si duwwaa oolchaa jedhaani si duwwaa fayyadaa jedhaani dabarsitee of hin kennine jedhaani laal ishee sun maal jette Waaqayyo maal sinin jedhee maal godhaa jedhaan akkas godhaa immoo hin godhinaan hin jedheette isa booda balbala argate hin gale inni kun immoo akkamittiin dadhabde akkamittiin nama taraa taata akkamittiin gadi buuta akkamittiin qabamta akkamittiin humna dhabdatu jedhamuuti yeroo sadan tokkoof hin sossobe yeroo arfaffaa garuu humna dhabe bukkee dhaabateeti gudeera ishee irra raffisteeti waayyaa dagaraa ishee hundumaa irratti gaafa ishee raawwattu hin dammaqne namichi waan gowwoomsee ba'utti fakkaate ammayyuu caawwataa keessa xaba keessa jira ammayyuu jireenyi immoo jireenya xabaa miti jireenya of eeggannoo barbaaduudha jireenya akkasumaan namni deddeebi'ee jiraate hundi ta'u miti duubarraa diinatu gola keessa dhaabbatee eegaa jiraam eenyu wajjin xaba qabachee jirta eenyu wajjin wallaansoo wal qabaa jirta eenyutti iccitii keessa kee jiru dubbachaa jira eenyutti beessaa jirta isa si nyaatudha moo isa si baasudha isa dildila siif ijaaruudha moo isa bowwaa si buusudha isa ol si baasudha moo isa gad si buusudha isa sitti maluudha moo isa siif maluudha eenyudha keessa kee kan mul'isteetti dubbachaa jirtu kan mariisisaa jirtu waa'ee isa Waaqayyo irraa dhageesse eenyutti baa jirta isa si baasudha moo isa si nyaatudha laata
سيف إمو إذا سرتي ملولا سيف ملمو سرتي مللاتا إذا واقعيو سيرانجل واقعيو سانجل مالكو يتاي توكو لابا ريتي كان يوغولان كان تايرا كان يوغولان كان تايرا نميتش يرو جلكبا يرو لمفا يرو سدفاس غوغومسي سدفا تغرو مالكو يتاي وان جالا فكاتو مرجي كي سامباني لبي ساركوتي نقا غوفتا يسوس ني اوكاتي جرينيا كي نياچو دافسيتا بابالا جرو اي اراكاش ديغو لچامنا كي راغلغلف امين انجتو جرينيا كي راغلغلف مولتا كي راغلغلو نانو كي مرسيكن سوالو بسرا ناجرو هاوالا مسرا هدا مسرا ابي وارز اكمتين ددبدا اكمتين نمنسج الله اكمتين سبوف نغني تونانيتي او كسه كسنتار نمچ يو مرادرا كي باغو يتاي باكار واغو دبتيرو انتي في متاني نادم انجدي امني سامتا سارجر فين سمتا سارجرا متان را كانان يالي دوكا كاي جر مكيات جم مكايا نانا يان راكاي نكون ممتا نانا يان راكاي سيانا سراكاس واغو سراكاس سيانا سراكاس بربادو سراكاس داني يوم مالتا تابي يوم مالتات يونا هيدانيد يسوع يوم تاسا يوم تمتا يونا هيدانيد كا يسوسين اما قطا في جرت بيترا بيك ركا جيس غرو صافين قال اما يون دمك ايه لكا قطا في دي مارتي بر اسم يو كم غودي بيتو التو كو جالنا فكاتي متا دفتي جالنا فكاتي متا دفتي في كان سوران واقو سرا وران امين جتني او كاتيكن سميرو سرا دا واغاي او كاتيكن سيوالو سرا دا واغاي اركا ويا جلا واغاي سرا دا اركا دي فتي سميرو بربارو سرا دا اركا يانا سرجرو انافي سيغادا جرو سرا دا سواغاي سيفلال سلبركن غنيف كن سيغادا جرو سرا دا واغاي بورين غودتا سنجدي ارسي ابته سين فالماجرا واغاي ملكيرا دايرا نرين كيباتا بيارين كيباتي نما توكم ميشا مين سايرين كابو وان توكو هيدان هيدان كابو ابي واقايو ينو ساكي ساكاي افور واقايو همنان الربو يو برباده وان برباده تنوجتا افور واقايو في الربو فتي وان برباده جتير ديبيا يروجي من فاف قال يروجي سينفو يرومالي سينفو سكي سجرا سيفا وجتو هاليلويا سكي سيفا ملتو نموف كيس مكينيا توجن ماني أكا ركون كابوكما نكوت جرانا ما جرانا نونغا جن مولين جرانا ماله تو أفوريتشوف كيس أو جتشين نرتيس لا يسكين هايونا يوفون كينيا في رافي ولا إيش نرافنا أروده دبجتا إيش بكا تاينه ولا إيش نتينيا أفوريتشو متاو كينيا بربادو أفوريتشو مرافو كينيا بربادو كان سابسون كان كاكو موفا أفوري ألتكال في ربو فدا سبوده نديبيا كافو جير في ربو فدا نديبيا كان كاكوارا مو لبي مكي سبو فتيتا وجين كارو كم تجعله وجنة أشي باي جعله مالي بيتو إساجرو سان لبي إنساني كوبارا تلوجتو كافو جير بربادو في ربو فدا سكان مو بامنتينيا خازنا كين خازنا ثاني فيتشو أفورو واقع وسكيسا سوتشي وجا وجتو نجاعا فتانا مسين برجرو واقع يونجا كيتي لاني كراسي في ملرندي من جداني لفسي في ملنا أبتين جداني وان سراني كم نقول إني داني لفواك أيوسين آمن أبتين جداني غارول فنار هذا شاسل بناتي كديم بويني داني كلاني قفتا فاتو لا يشكنا دب لكوف سكرة تربة سيد بس ولا تربة جالس كمو لكوف سنا نود دماسين بس كان الراكان كي أني غراها ركوتي جالك أبي واقعيوف أجدان وانم بافميف تكاكربا متا كورهن كيني أجدي كتمي أجتي مو متا قويو آدم يقروهم نننبا هم نننبا أكبر مبراس ننتا جدي أكسان سات هندو ما شتمي وايونو سنة هندو ما تمناني وانا شنجت مرقي فتا دليلا يوم مسيمسون أكسان سات هندو ما أكشتهم هوبته كرقدوتا فيلس إموتاترقته نمج أكسان ساتي هندو ما نتميرا كناف أما كنا كوتا جتوانته كناف كرقدولي فيلس إموتاوريشين أبدتشي سني تورن أركت قبتني غرشين أفن
isheen immoo jilba ishee raffistee nama tokko waammattee daabee mataa Saamsoon torbanuu irraa hachifte. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan ayyaana keessa irraa buusu ammaa kaasee sirraa du'u. Akka inni iccitii keessa isaa jiru waan of keessa dhossee jiru akka of keessaa baase barteeti. Daftee maal gooteetaa gara boroo deebite natti fakkaatu kan waa gooteeti. Daftee bilbilatte dafaa na bira gaa. Gurguddoota warra Filisxeemotaa warra beekamtii qabdan qabeenyaa waadaa kan naagaltan amma gafaana qaqqabaa namicha of keessaa baasee natti dubbateera. Waajjira keessa hojjettan keessaa mana barumsaa keessa barattan keessaa iddoo waltanitti waaqayyo isin keessa kaa'e hinqoochaachun በሪያዎች ፊት አትጣሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የከበረውን በተዋረደ ሁኔታ አትቀይሩ። እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያስቀመጠው በሚገባ ጥንቃቄ አድርጉለት። ምክንያቱም እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያስቀመጠው የከበረ ህንቁ ስለሆነ ማለት ነው። ሳምሶንም አልጎት ኢሰከሰሳሰ ዋቀዮ ካይሰ ሁሉ ፋታሰነ አልጎት በከ ባስስተ ሰቦዳ ሰልጵናፍ ጎት ኢሜዴ ቤረፋቤ አሲን እንደደበ ጀዴዴ ቤረፋ ከራለ ኢሜዴ ቤረፋ ፈጫፈ ጉልጉሉ ከኝ ከሰተ ሳንቃን ዴማ እናኛታን ይረፈኒ ንኩንሞ እጭቲ ባሴ ረፋ ኦክሳ ዋቀዮ ሂሜ ረፋ ንኩንሞ ካናነንዶ ኤረፋ እነሱንሞ nyaatee badee beera fayyadaas inni kun immoo iccitii baasee himee beera fa of keessaa jaalala waan qabu fakkaata garuu miti dubartittiin jaalala birriif jaalala jarootaatiin qabanteetti durumayyuu isa kana karaatti ejjeefattuu masmara qopheeffatte malee namoonni tokko tokko utuma fiiganiiti achi sinna qoo eessatti kufanii akka fan hin beekan taamnaan hin dhaqee hin milkoofne dubartittiin ejjitu tokko bira dhaqee hin milkoofne daliilaa bira dhufee hin milkoofne ndaawutti du'e. ለፈፈጎት ከዋቀዮ ኤጌ ከራት ጭተያፈ ከራት ነፍን አሜን ጀቱ እገገሰ ምርጋውን ካሳ እስነን ይብሳ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ገልገለ ከና ከራት ነፍን በረጅረኛ ከጉቱማ ከራት ነፍን ተጃጀለ ከቲን ከራት ነፍን ተጃጀለ ከን ከራት ነፍን ትሬኛ በጅራቻ ጅርቱን ከራት ነፍን ሙለታ ዋቀው ሲከነን ከራት ነፍን ዋቀዮ ዳንዲ ሲፋ ቀጀሽ ቀራዳሎኒ ደርቡ ደደበን ከራሲፋ ባሱ Hindandamu bakka jedhametti waaqayyo dandeetti isaa siif mul'isu. Du'a bakka jedhametti jireenya isaa yaadatu. Dontaanetti dhuftee nafin. Dhugaa kootiin deeggarina. Du'a miti jireenyaaf waamamne. Haleluuyaa. Mee warra kakoo du'a miti jireenyaaf waamamne warri jettan arga keessa walitti buusaa waaqayyoon jajadhaa galateeffadhaa waaqayyoon. Galanni gooftaaf haa ta'u. Nagaatti dhaamaati nama simbira jiru du'a miti jireenyaaf waamamte laani. Irra deebi'aatti dubbadhaa. Waaqayyo jireenyaaf suwaame laani. Akka jiraattu malee akka duutuuf miti laani. Akka ulfaattu malee akka salphattu miti laani. Akka guddattuuf malee akka xinnaattuuf miti laani. Galateeffadhaa waaqayyoon.